jalqaba aktiivizimii kan irraa ka'e ture sooshaal miidiyaa duraas ture jaarraa 18 irraa ka'e aktiivizimii gosoota hedduu qaba san keessatti bu'aa akkamii fidee kan jedhudha. Sooshaal miidiyaa aktiivizimii malees political aktiivizimii, environmental aktiivizimii, economical aktiivizimii akkas aktiivizimii mataa danda'ee qaba. San keessaa immoo arra kanatti xiyyeeffachuu qabnu kan akkamitti institutional goonaadha gaafiin kaa'ame. Kan yoo qabanne fakkeenyaaf economical aktiivizimii fudhanne kan environmental aktiivizimii fudhanne yeroo wantoota tokko kan ittiin fayyaduu danda'u fakkeenyaaf environmental aktiivizimii fudhanne jijjiiramawwan qilleensaa balleessuu irratti biqiltuuwwan ammaan tana shaaraa magariisa gaggeessuu kana irratti environmental aktiivizimii fayyadamne sooshaal miidiyaa fayyadamne jechaadha. Environmental aktiivizimii san fayyadamuudhaan ummatichi akkamitti shaaraa magariisa kana galmaan ga'uu danda'a akkamitti shaaraa magariisa kana biqiltuu dhaabuu kana ooyiruu fi keessatti irraa fayyadamuu danda'a akkamitti ummatichi tokkoon tokko biqiltuuwwan nyaataa gosa hunda gibbii mooraa ifirraa kaasuudhaan akkamitti gara bal'isuu danda'u jedhame environmental aktiivizimii keessa galchee oofuu dandeessa. Biyya kana keessa kan beekamu irra hedduu isaa political aktiivizimiidha. Kan ittiinis namni ol ka'amu kan ittiinis namni dhaadamu political aktiivizimiidha malee amma economical aktiivizimii kan warreen aktaroonni economical aktiivizimii ta'an hin jiran jechuudha. Yookaan aktarri environmental aktiivizimii ta'an hin jiran jechuudha. Yookaan aktaroonni social aktiivizimii ta'an hin jiru jechuudha. Kanaafuu wantoota akkasii uumuudhaan gara misoomatti jiru yookaan gara irraa fayyadaminsa miidiyaa hawaasaa sadiitti jiru ni gargaara jechuudha. Aadaa keenya jalqabsiisee aadaa miidiyaa fi aktiivizimii kamiin wal qabsiifnee irraa fayyadama kan jiruufi aadaan Oromoo mataa isaattuu aadaa Oromoo daboo qaba jechuudha. Miggaajoo qaba jechuudha. Waliin taanii waliin waa hojjechuu qaba jechuudha. Sooshaal miidiyaa aktiivizimii jedhamne daboo walii bahuu dandeenya. Fakkeenyaaf weedduu akkuma weedduu intartaayimentiin jira. Weedduu intartaayimentii kan akka inni sadarkaa intartaayimentii addunyaa bira ga'u yookaan inventii instituushinii addunyaa bira ga'u yookaan Afrikaa bira ga'u yookaan Itoophiyaa bira ga'u gochuudhaaf aanni isaa torbee tokko kennamee torbee weedduu intartaayimentii jedhamee sooshaal miidiyaa irratti aktiivistoonni daboo walii bahuu danda'u jechuudha. Bifa saniin aktiivistoonni ciccimaan walii galee daboo ba'an taanaan warroonni folowara taanee daboo ba'u. Folowaraonni samii kutaa wantoonni achirratti gamu biizinesii uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf Alibaabaan leelaa nagara jedhamu. Wantootuma akkanaatti daboo walii bahuudhaan international institutionalize godhuudhaan aadaan Oromoo daboo ifitti deebinaa jechuudha. Daboo walii bahuun lafarratti yookaan humnaan yookaan ooyiruu keessatti xaafii haamuu qofa osoo hin taane daboo walii bahuun sooshaal miidiyaa irratti danda'ama. Kana waan ta'eef bifa saniin aadaa fi sooshaal miidiyaa aktiivizimiidhaan wal gargaaru keessattuu ahun fourth industrial revolution irra jira. Fourth industrial revolution digital world. Digital world keessatti miidiyaan fayyadamnu waan gochuu hin dandeenye. Digital world kun sooshaal miidiyaan keessatti miidiyaa hawaasaa qofa osoo hin ta'in TikTok deemee jira. Twitter deemee jira jechoota muraasaan konseptii isaa kan dha'u qabaannaan kan ittiin deemamu jechuudha. Kana waan ta'eef rogeeyyiin konseptii qabatee safuu uummatichaa qabatee eenyummaa ofitti yoo deebi'e wanti inni galmaan hin geenye jiru jechuudha. Kanaafuu gaaffiiwwan sadii irratti dhaabbanne sooshaal miidiyaan gahee guddaa qaba. Amma kan fuulduree gaggeeffamuu qabu uummata biyya kanaatillee akka instituushinitti godhamee gaggeeffamuu qabu. Environmental aktiivizimii yoo kan laayiniin kennameef akka mootummaattis akka iskoolaaraaltattis kan dhaabbatu ta'e yookaan immoo economical aktiivizimiin dinagdee biyya kanaa warraaqsi dinagdee biyya kanaa gaggeessuu keessatti akkuma fakkeenyaaf qabsoo Oromoo keessatti political activism ture research kan irratti hojjete the role of social media in Ethiopian protest the case of Oromo protest kan jedhu bara 2014 fi hamma 2018 iju qabsoowwan Oromoo kan irratti keessattuu protest irratti social media gahee guddaa qaba. Addunyaa irrattis kan Arab revolution faates Philippines tes revolution inni gaggeessatu protest irratti beekama. Ajantii ta'uu kan irratti hanqatu jira biyya keenya qofa miti akkuma addunyaatti negative attitude waan dhalli namaa barbaadu yeroo hedduu protest namoo wantu gochoonni inni godhu negative yeroo saniif negative intini waan ta'eef kanaaf ajantii gochuudhaaf aktiivizimummaa san gara environmental activism fi gara economical activism yoo finne bu'aa guddaa finna. Kanaafuu aadaawwan keenya qabannee daboo walii bahuudhaan ijaarmaalee guddisuudhaan tokkoon tokko gurmaa'insa aktiivistoota yookaan rogeeyyii kan qindeessine yoo itti bu'aa guddaa irraa argannaan jaa galatoomaa.